Poolisiin Finfinnee hoogganoota faannooti kan ittiin jedhe namoota 2 ajjeesuusaa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa kana hordofee sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan Komishina Poolisii Finfinneetti itti gaafatamaan hariiroo uummataa ittaanaa Koomaandar Maarqos Taaddasee. Poolisiin odeeffannoo hawaasa biraa argateen namoota kana yeroo dheeraaf hordofaa turuusaa beeksisan. Guyyaa irraa immoo namoota kana to'annaa jala oolchuuf deemsa ture keessatti walitti dhukaasuu tureen hooggana faannoo keessaa nam tokkoo fi miseensi tokko ajjeefamuu tokko immoo qabamuusaa ibsaniiru. Namoonni hoogganaa fi miseensa faannooti jedhaman kun kifla katamaa Boolee aanaa 3 naannoo galma miileenamiitti qabuu fi deemsa tureen hoogganaa faannoo ture kan jedhame Naawsannaay Andaargee Taarraqanyiif miseensadha kan jedhame Habtaamuu Andaargee Tasammaa walitti dhukaasa ture keessatti ajjeefamuu ibsaniiru. Abeenazar Gaashaaw Abbaat ka jedhamuu fi miseensa garee kanaati namni jedhame ituu hin madaayin to'annaa jala ooluunsaa ibsameera. Sadeenuu konkolaataa Suuzukii Desire jedhamu gargaaramuudhaan poolisii irratti dhukaasa banuu isaanii fi miliquuf yaaluu isaanii ibsi ba'e hubachiiseera. Finfinnee keessatti haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf ergama qabatanii socho'aa turan jedhan namni Indaashaaw Geetinnat jedhaman hooggana faannoo kanneen jedhaman kun ajjeesuu isaanii fi miseensa poolisii 2 irratti miidhaan ga'uu ittaanaa Koomaandaraa Maarqos Taaddasee dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo magaala Silkaambaa gandoowwan 5 keessatti wixata darbee haleellaa taasifameen namoonni 12 ajjeefamuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne ka gaafatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti kanneen ajjeefaman keessaa harka caalaan dhalattoota gosa Amaaraati. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa turanii kadhaqqaban ta'us walitti dhukaasuun isaanii ibsamee jira. Jiraattota keessaa tokko akka jedhanitti Oneeg Shanee jedhama. Lakkoofsi isaanii guddaa kan meeshaa gurguddaa hidhate lafa ciifnee jirutti sa'aatii 12 irratti dhufee miidhaan irraan ga'e. Nuti immoo dadhabootaa fi qonnaan bultoota akkasumas humna hin qabnu. Miidhaa guddaa nu irraan ga'ani. Beeladaalee dubartootaa fi manguddoota gara bosonaatti dhiyeessan deebisuuf gamas deemne. Manguddoota baachuu dadhabnee achitti dhiifne. Qalaa otuu jiranii achi geenye. Isaan erga deemanii booda hanga aduun dhiitutti isaan awwaalaa turre. Manneen 60 gubamuu isaanii fi beeladaaleen 100 ol fudhatan jedhu. Magaalaa keessatti baankii saamuufis yaaluu isaanii dubbataniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaa damee Jimmaa ka ta'an obbo Badhaasaa Lammeessaa akka jedhanitti haleellaa magaalaa Silkaambaa keessatti gaggeeffameen namoonni 11 ajjeefamuu odeeffannoo qabnaa jedhaniiru. Ollaa aanaa Noonnoo kan ta'e aanaa Ammayyaa keessattis akkasuma haleellaa wal fakkaataan hidhattootaan gaggeeffame jedhame namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii dhageenyeerraa jechuun jiraattonni kun dubbatu. Itti gaafatamtoonni waajjira nageenyaa ka godina Shawaa Kibba Dhihaa waa'ee dhimma kanaa odeeffannoo kennuun barbaanne. Obbo Odaa Tarbii dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jedhan. Duraan dursee waan hin qulqulleessuu barbaadu waboonni gocha akkasii keessatti akka harka hin qabnedha. Akka seera keenyaatti lammiilee nagaa irratti xiyyeeffachuun dhorkaadha. Gocha akkasii cimsinee balaaleffanna. Gocha akkasii yeroo hedduun argamu kana biyya kana keessa Human Rights Atrocity'n garan qabu. Waggoota 5 kana keessa kanaaf yeroo hedduu kan nuun gaafannu qorannoo walabatti barbaachisaa kan nuun jennu kanaafi kana dura akkuma arginee jirru gocha akkasii kan yeroo hedduu raawwatee jiru waraana sirnichaadha. Yommuu dirree waraanaa irratti mo'amu haleellaa akkasii gaggeessee olola qopheessa. Maqaa woboo balleessuu fi akka saboonni kaan Oromoon hin ta'in akka isaan woboo sodaatanii sirnicha kanatti qofati nu eeguu danda'a akka isaan jedhanii amananii fi gocha akkasii kana dura raawwateera. Ammas sanuma jennee shakkinaa garuu akkuma isa jedhe qorannoo walabaa barbaachisa. Irra deebinee gocha kana akka nu cimsinee balaaleffannu ibsuun barbaadu. Yaada waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa argachuuf yaaliin ta'ee milkoofne.
Lammiilee Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa manoottan hidhaatii fi quumsamaawwan adda addaa keessa turanii gara biyyaatti deebisuun guyyaa har'aa eebila 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabee jira. Akkuma kanaan jimaata har'aa balalii xiyyaaraa lamaan namoonni 842 Finfinnee galuun isaanii beekameera. Namoottan sagaleen Ameerikaa buufata xiyyaaraa Booleetti haasofsiise gara Saawudiitti yemmuu imalan namoonni hedduun ajjeefamuu isaaniitii fi kanachi gahaan immoo mana hidhaa adda addaa keessa galfamuu isaanii ibsanii jiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tedilaa kana booddee torbanitti balalii xiyyaaraa 12 taasisuudhaan baqattoota 70,000 ji'oottan 4 dhufan keessatti mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa akka gara biyyaatti deebifaman ibsanii jiru. Bulchiinsa naannowwaniitii wajjiniin ta'uudhaan immoo hojii namoottan kana deebisanii dhaabuu hin hojjetamaa jedhaniiru obbo Nabiyyuu Tadilaa. Dabalanii ibsaniiru obbo Nabiyyuu Tadilaa ibsuu isaanii kan kana ibse Kennedy Abaateeti Finfinneerra. Karaa biraatiin seerri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi baqattoota Itoophiyaa warreen eeyyama malee biyyattii keessa jiraatanuu fi akka eegumsi taasifamu godhu akka dheereffamu murtaa'uu isaa ministeerri dhimma biyya keessaa Alejandro Mayorkaa guyyaa har'aa beeksisanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa eeyyama malee Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiraatan utuu humnaan hin ari'atamin ji'a 18 akka turanu seerri bahee ture. Ji'a 18 biraatii fi akka dheeratuudha kan taasifame. Akkuma kanaan seerichi waxabajjii 13 bara 2024 kaasee amma muddee 12 bara 2025tti dheeratee jira. Waldhabdeen Itoophiyaa keessa jiru waan itti fufee jiruuf jecha lammiiwwan biyyattii humnaan deebisuun lubbuu isaaniitiif balaa qabeessa waan ta'eedhaaf akka seerri kun dheerateedha kan ibsame. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo Itoophiyaan buufata galaanaa yookaan ulaa buufata galaanaa argachuudhaaf jecha waldhabdee Somaaleedhaa wajjiniin waldhabdee keessa seentee booda Keeniyaan buufata yookaan immoo ulaa galaanaa argachuu irratti yaada haaraa dhiyeessuu isee hoogganaan olaanaan mootummaa Keeniyaa tokko ibsanii jiru. Oduun kun kunooti bal'inaan. Buufata doonii kan hin qabne Itoophiyaan amajjii 1 bara 2024 ulaa galaana dhaqqabsiisuu ishee dandeessisu argachuuf waliigalan. Itoophiyaan immoo jijjiirraa isaatiin Somaalilaandiif beekamtii kennuu akka dandeessu dhiyeessite. Kun immoo Somaaliyaa irraa deebii mormii kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun naannoo gaanfa Afrikaa daran tasgabbii dhabsiisuu danda'a jedhamee yaaddoo guddaa uume. Yaadi waliigaltee Keeniyaan Jibuutiif garee Igaad waliin mari'achuuf dhiyeessaa jirtu kun akkaataa mootummoonni naannoo sanaa kanneen lafaan marfaman haala daldalaatiin buufata doonii argachuu akka danda'an kan dandeessisu ta'uu barreessaa olaanaan dhimma haajaa alaa Keeniyaa Koriir Sing'o'ii Rooyitersiif himaniiru. Igaad qabeenya galaanaa qooddachuuf waliigaltee bocuu danda'a jechuudhaanis garee biyyoota naannichaa walitti fidu kanaaf eeraniiru. Kamisa kaleessaa pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gita isaanii kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin waldhabdee kanaaf furmaata dippiloomaasii argachuuf tattaaffii taasifamaa jiru laalchisee Naayiroobii keessatti walga'ii gaggeessaniiru. Dhumarratti kutaan sun hundi tasgabbaa'ee akka hafu yaadame qaamolee hunda waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan aangawaan Keeniyaa kun. Furmaanni Naayiroobii kun yoo fudhatama argate Itoophiyaan qabeenya galaanaa tasgabbaa'aa fi tilmaamuun danda'amu argachuu jechuu waan ta'eef daldala ishee otoo hin gufachiisiin raawwachuu akka dandeessuuf akkasumas abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka kabaju dabalanii ibsan. Somaaliyaa fi Itoophiyaan yaada dhiyaate kana ilaalaa akka jiran yoo ta'u hoogganoonni isaanii adeemsa kana tarkaanfachiisuudhaaf walga'ii taa'anii akka ilaalan gaafatamaniiru. Itoophiyaan liqii baraarsaa dhaabbata maallaqaa addunyaa yookaan IMF irraa argachuudhaaf gatii sharafa maallaqaa hir'isuu irratti daftee murteessuu qabdi jedhameera. Oduu kanaafis jaallanne. Biyya Afrikaa bahaa baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaan duraanuu qaala'insa jireenyaa olaanaa waliin qabsaa'aa akka jirtu yoo ta'u
waggoota hamma kanaa keessatti mootummoota Afrikaa hanga muddee dhufutti liqii ofirraa hin baafne ishee sadaffaa taateetti. Itoophiyaan bara 2020 irraa eegalee maallaqa IMF tokkollee kan hin arganne yoo ta'u tartiibii liqii maallaqaa argachuuf dhaabbaticha waliin qabdu yeroo dhumaaf bara 2021 karaa irraa maqee. Mootummaan federaalaa fi hidhattoonni biyyattii gama kaabaa dhuma bara 2022tti waliigaltee mallatteessanii waraana biyyattii keessatti waggaa 2 gaggeeffamaa ture xumuran. IMF daawwannaa isaa yeroo dhiyoo Itoophiyaatti gaggeesseen jijjiiramni argameera jedhee ture. Deeggarsa isaaf garuu haaromsi sharafa maallaqaa barbaachisaa ta'uu hin dubbanne. Itoophiyaan IMF irraa deeggarsa doolaara biliyoona 3.5 gaafachuu ishee maddeen bara darbe Rooytarsiif himaniiru. Hanqinni sharafa maallaqaa alaa yeroo dheeraadhaaf kan ture yoo ta'u sharafa kana laalchisee to'annaan jiru cimaa ta'uun gabaan seeraan alaa bilaak maarket jedhamuun waamamu akka dagaagu taasisee yeroo ammaa doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 117 hanga 120 gidduu sharafamaa jira. Garuu karaa seera qabeessaan doolaarri tokko naannoo qarshii 56.7tti sharafamaa jira.